ashama daawwattoota OMN sagantaan jidduu jala citee ture dhiifama amma sagantaa kan sirreeffamee deebinee jirra waan asitti magaalaa London embassy Itoophiyaa fuuldura guyyaa 7 ta'e isin dabarsaa turre ammas waan jiru isin dabarsina nufaana tura isin jenna qeerroo maal jettume jirtu qeerroo jirtu Free Jawar Muhammad Free Baqqala Garba Free Hamza Borana down Abiy down Naftanya Ethiopia embassy is the killer Ethiopia embassy is the killer UK government is supporting the government supporting the dictator UK government stop supporting the killer killing Oromo torturing Oromo never stop the Oromo struggle killing Oromos torturing Oromos never stop the Oromo struggle killing Oromos torturing Oromos never stop the Oromo struggle stop killing arresting torturing Oromo people Oromo children Oromo women UK government stop funding Ethiopian government is killer the murderer stop supporting the killer Ethiopian regime stop funding the killer regime killing Oromos torturing Oromos never stop the Oromo struggle stop killing arresting torturing Oromo people Oromo students Oromo farmers Oromo children Oromo's mother UK government stop funding UK government stop funding the killer regime the killer government Abiy Ahmed is the killer Ethiopian embassy is the killer Ethiopian embassy is the killer stop killing torturing Oromo people Oromo children Oromo farmers Oromo ajjesun hadabatu Oromo hidun hadabatu Oromo ajjesun hadabatu Erro Endo sinova Guyyaa torbas multe endo sinova Abiy biyya isaa hanyaatu endo sinova Abiy biyya abbaa isaa hanyaatu endo sinova Erro Absoon itti fufa The struggle continues Oromo's struggle continues Oromo's struggle continues Nothing will stop Oromo's struggle Nothing will stop Oromo's struggle UK government stop supporting the dictator government in Ethiopia UK government stop supporting the dictator government in Ethiopia UK government stop supporting the dictator government in Ethiopia Ethiopian government is a dictator Ethiopian government is a dictator Ethiopian government is a killer Ethiopian government is a murderer Ethiopian government is a torturer Ethiopian government is a torturer Stop torturing Oromo people Stop torturing Oromo people We need justice We need justice We need
freedom. No justice. No justice. No peace. No peace. No justice. No justice. No peace. No peace. Stop. Stop. Killing. Torturing. Arresting. Oromo people. Oromo people. Oromo children. Oromo children. Ethiopian government is the killer. Ethiopian government is the killer. UK government. UK government. Stop. Stop. Supporting. Funding. The killer regime. The killer government. The killer government. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. Till Oromo people. Till Oromo people. Get justice. Get justice. Oromo people. Oromo people. Deserve more than justice. More than justice. We deserve a better reality. A better reality. They killed Haji. They killed Haji. Because he was constantly fighting. Constantly fighting. For his freedom people. For his people freedom. For his people freedom. Free Jawar. Free Jawar. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Bakale Garba. Free Bakale Garba. Free Guyo Wario. Free Guyo Wario. Free all Oromia. Free all Oromia. Free Oromo people. Free Oromo people. Free Oromo people. Free Oromo people. Jawar Mohammed is a freedom fighter. 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 Bakale Garba 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 is a freedom fighter. Hamza Borana is a freedom fighter. Hamza Borana is a freedom fighter. Ethiopian government is a terrorist. Ethiopian government is a terrorist organization. 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 Ethiopian administration is a terrorist organization. Ethiopian administration is a terrorist organization. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromo people. Free Oromo people. Free Oromo people. Free Oromo people. No justice for Oromia. No justice for Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must resign. Abiy must resign. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Justice for Kero. Justice for Kero. Justice for Kero. Justice for Kero. Justice for Kare. Justice for Kare. Justice for Oromo women. Justice for Oromo women. Justice for Oromo children. Justice for Oromo children. Justice for Oromo students. Justice for Oromo students. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Abiy
need justice. We need justice. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Free Jawar Muhammad. Free Jawar Muhammad. Free Bakkala Garba. Free Bakkala Garba. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free our leader. Free our leader. Free our leader. Free our leader. Kerro. Karre. Jirtu. Jirra. Jirtu. Jirra. Kerro. Karre. Jirtu. Jirra. Jirtu. Jirra. What we need. Justice. What we need. Justice. What we need. Justice. When? Now. When? Now. Who is the killer? Abiy Ahmed. Who is the killer? Abiy Ahmed. Who is the killer? Abiy Ahmed. Abiy Ahmed is the killer. Abiy Ahmed is the killer. Ethiopia government is the killer. Ethiopia government is the killer. Liar. Liar. He is a liar. He is a liar. He is a liar. He is a liar. Oromo. 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 Dokuma. 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 Nimona. Nimona. Adagamna. Adagamna. Nimona. Nimona. Justice for all Oromo. Justice for all Oromo. Justice for us. Justice for us. UK government. UK government. UK police. UK police. Leave us alone. 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 We are a peace. We are a peace. We are a peace. We are a peace. We fight for our justice. We didn't touch anyone. We didn't touch anyone. They touch us. They kill us. They kill us. Habesha out of Oromia. Habesha out of Oromia. Down Abiy. Down Abiy. Down Abiy. No justice. No justice. No peace. No peace. No justice. No justice. No peace. No peace. No justice. No justice. No peace. No peace. Oromo lives matter. 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 What do we need? Justice. 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 There is nothing. There is nothing. There is nothing. There is nothing. It's going to. It's going to stand. Stand between us. Between us and our freedom. Our freedom. There is nothing. There is nothing. It's going to. It's going to stand. Stand between us. Between us and our freedom. Our freedom. There is nothing. There is nothing. It's going to. It's going to stand. Stand between us. Between us. Our freedom. Our freedom. Justice for free. Justice for Hachalu. 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 Free Jawar Muhammad. Free Jawar Muhammad. Free Jawar Muhammad. Free Jawar Muhammad. Free Bakkala Garba. Free Bakkala Garba. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana.
Abiy must go. Free all Oromo political prisoners. 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 Naftanya out of Oromia. Naftanya out of Oromia. Naftanya out of Oromia. Naftanya out of Oromia. Army out of Oromia. Army out of Oromia. Military out of Oromia. Military out of Oromia. Military out of Oromia. Military out of Oromia. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. We are here. We are here to fight. To fight for our freedom. Freedom. We are Oromo. Oromo. We are what we are. Oromo. What we are. Oromo. What we need. What we need. Justice. What we need. Justice. What we need. Justice. When? Now. When? Now. When? Now. Ethiopia Prime Minister. Ethiopia Prime Minister. The killer. The killer. UK government. UK government. UK government. UK government. Stop. Supporting the dictator. The dictator. UK government. UK government. Stop supporting the dictator. The dictator. In Ethiopia. In Ethiopia. Abiy must go. 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 Ethiopia embassy. Ethiopia embassy. Free Walaita. Free Walaita. Free Walaita. Free Walaita. Free Sidama. Free Sidama. Free Sidama. Free Sidama. Free Sidama. Free Sidama. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Benishangul. Free Benishangul. Free Benishangul. Free Benishangul. Free Walaita. Free Walaita. Free Walaita. Free Walaita. Free Sidama. Free Sidama. Free Sidama. Free Sidama. Free Sidama. Free Sidama. Free Oromia. 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 Free Jawar Mohammed. 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 Jawar Mohammed is a freedom fighter. Jawar Mohammed is a freedom fighter. Jawar Mohammed. Jawar Mohammed is a freedom fighter. He's a freedom fighter. Jawar Mohammed. Jawar Mohammed is a freedom fighter. He's a freedom fighter. Bakale Garba. Bakale Garba is a freedom fighter. He's a freedom fighter. Bakale Garba. Bakale Garba is a freedom fighter. He's a freedom fighter. Bakale Garba. Bakale Garba is a freedom fighter. He's a freedom fighter. Hamza Borana. Hamza Borana is a freedom fighter. He's a freedom fighter. Justice for Oromo people. 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 Justice for Walaita 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 brothers. Justice for Walaita brothers. Justice for Sidama brothers. Justice for Sidama brothers. Justice for Benishangul brothers. Justice for Benishangul brothers. Justice for Benishangul brothers. Justice for Benishangul brothers. Justice for Sidama brothers. Justice for Sidama brothers. Justice for all. Justice for all. Oromo. Oromo. People. Justice for all. Justice for all. Ethiopian. State. Justice for all. Justice for all. Ethiopian. State. Justice for all. Justice for all. Ethiopian. State. Ethiopian. State. Ethiopian. State. I'm not free. Abiy must go. 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 UK government. Stop. Supporting the killer. Ethiopia regime. UK government. Stop. Supporting. Funding. The killer. Ethiopia regime. Stop. Supporting. Funding. The killer. Government. Abiy must is the killer. Abiy Ahmed is the killer. Abiy must go. Ethiopia government is the killer. No justice. No peace. No justice. No peace. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. Abiy must go. Abiy must go.
farmers. Stop killing our students. Who is the killer? 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 Who is the terrorist? Who is the terrorist? I can't hear you. Who is the terrorist? Who is the terrorist? Who is terrorizing Ethiopia? Who is terrorizing Ethiopia? Who is killing Ethiopian people? Who is killing Oromo? Who is arresting our leaders? Who is killing carers? Who is raping women? Who is killing kids? Who is killing pregnant women? Abiy Ahmed must go! 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 Abiy Ahmed is the terrorist! 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 Abiy Ahmed is terrorizing Ethiopia! 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 Abiy Ahmed is terrorizing Cairo! Abiy Ahmed is terrorizing Cairo! Abiy Ahmed is raping women! Abiy Ahmed is raping women! Abiy Ahmed is killing pregnant women! Abiy Ahmed is killing pregnant women! Abiy Ahmed is killing kids! Abiy Ahmed is killing kids! No justice! No justice! No peace! No peace! No justice! No justice! No peace! No peace! Stop! Stop! Killing! Arresting! Torturing! Oromo people! UK government! Stop! Supporting! The killer! Ethiopian regime! Ethiopian regime is the killer! The killer! Let's go! Terror! Yo, isin martuu mee karaa raachi bahatii ammeecha achi jala dhaaba daara goora buutii achi jala tuwaa jettan. Yaa amma kan argamnu magaalaa London imbaasii Itoophiyaa iddoo nuti qametti namoonni warroota kalee hidhamanirraa yaadatanii gaafachaa jirtanillee warroonni kalee hidhaman bahanii jiranii namni keessaa kalee mana yaalaa deemallee fayyee bahee jira. Wanni martuu homaa ijoolleen as jirtu yaadda hinaa haala gaarii keessa jirra. Yaada kenna galbaan gahaa jirra. No justice! No peace! No peace! Error! Error! Error of the Sabah! Error of the Bilisumba! Error of the Sabah! Error of the Bilisumba! Jirra! Stop! Killing! Arresting! Torturing! Oromo people! No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Who is the killer? Abiy Ahmed! Who is the killer? Abiy Ahmed! Who is the killer? Abiy Ahmed! Who is the murderer? Abiy Ahmed! Who is the killer? Abiy Ahmed! What we need? Justice! What we need? Justice! When you need? No! When you need? No! No justice! No justice! No peace! No peace! Carro! Biltigina out of Arabia! We don't need Biltigina in Arabia! Biltigina must go! Biltigina must go! Biltigina must go! Biltigina must leave Arabia! Biltigina must leave Arabia! Biltigina must go! Yaa ashama daawwattoota keenya kan argamnu magaalaa London imbaasii Itoophiyaa fuuldura. Amma imbaasii Itoophiyaa fuulduratti haala deemaa We need justice, officer. We need justice for sure. We need. Ashama kan argamnu magaalaa London imbaasii Itoophiyaa fuuldura. Wantoota beeksisuu barbaannu keessaa ijoolleen kalee hidhamtee jettanii gaafataa turtan hundi jaraatu baatee jirti. Namni kalee nu keessaa miidhamellee fayyee nu deebi'ee jira. Homaa hin yaadda hina haalli jiru kana fakkaata. Mee duuba deebi'aati. Herro jirtu! Herro! Way roobni nu ari'ee! Way roobni nu bittinneesse! Way poolisi nu bittinneesse! Yeroo dhibbaa ol nuti wal jijjiiraniimi! Way bittinnoofne! Oromoon hin bittinnaa! Hin bittinnoofnumi! Tokkoomi! Poolisiin sun deemeemi! Deebinee seennaami! Embaasiin sun hin banama!
dhaabattimi rasaasatu dhaabattimi kulleen isaa wajjin waan dhufu kamuu hin dandamachuuf qophiidha isoo hidhamtoonni kennamaniidhaa jiran gallee manatti hin rafnu Erroo jirtu jirra jiraadha. We need peace out. We need jata misalnya katamu berbanding asal. Isi marah jata misalnya katamu. Security malah kerana dia biar. Kan argamnu magaalaa London Embassy Itoophiyaa fuulduratti nu ala jirra warra ala bahee ture alatti nu hambisanii akka isheen organii Oromoon cinaan keessa jirti cinaan ala jirra ummata kana bittinneessuudhaaf wanni poolisiin waliin hin jiru akkuma argitu garsiisan sibiila achitti hidhansanii sibiila san dhuma dabarsanii dibanii yaanni jiraatti hin taane roobnis akka roobuun beekan turanii roobnis roobee qeerroon deemuu didee dhiibanii deemuu didee hulaa cufanii deemuu didee keessa jiru bahuu didee kanaaf embaasii kun hin banamu gurra akkuma itti dhufeetti jira wanta Oromoo biyya alaa addunyaarra jiru dhaamu embaasii akkuma amma ammaree fakkaa jiru Neezerlaandis akkana eegalannatti fakkaata garagaraattis eegalanii itti fufaa jabaadhaa biliis jabaadhaa embaasii uggura warri Jarmanis eegalutti jiranii uggura embaasii akka qeerroon kenna fudhee biyyaa qabee jirutti biyya alaallee fuudhee haa qabnu mootummaa kana mootummaa bilchiginnaa kana karaa tokkotti deebisnee isa kana birraa buqqisuu qabnaa jedha jechuudha. Shukrii kenna jaalatamaa kenna ijoollee kalee asii fuudhamanii hidhaman jiranii namoonni hedduun ijoolleen sun maal ta'anii kan jedhu abdeetii barbaadanii waan sallee yaadachiisii namni kalee asitti miidhamee siin jira jedhanii namni sunoo maal irra gahe kan jedhu kennii yaada. Yaa kalee nurraa hidhanii turanii qeerroo tokko akkuma kaleellee jechaa turre qeerroo san wanni poolisiin sun jiru turbuu danda'ee fi kijiban jiran nurra kaa'aniiti. Maqaan jiran nuu kennaniiti ibn arrallee ganama waan ta'e sana akkuma argite hamma ammaa waan amma laalamee sunis qulqullaa'ee ammas pooliin tokko deemee jira akka waan qeerroon nama tumee godhanii akka qeerroon nama tumaa jiru fakkeessanii akkas bakka kana jeeqaa jiru fakkeessanii akkasitti maqaa nu balleessanii kijibni amala jaraa waan ta'eef seerri ammoo akka waan san qulqulleeffatu kaameraa laalee waan laalee qulqulleeffatutti yeroodhaaf bakka sanii nuuf godhi isin jedhaa socho'e isin jedha kanas laalanii nu qulqulleessanii jiranii kijiba namni qeerroon biyya kanaa tumaa jirtu isin jiru fi isaanii isoo qeerroo dheessan nama lafa dha'ee waa ta'ee akka waan qeerroon dhooftee godhanii himatanii turanii isanis viidiyoon laalamee jira kijiba isaaniiti miidiyaa isaarratti isaan oofaa jiranii ijoolleen kalee nurraa hidhamte hundinuu nu baatee jirti kun as keessa jirtu warra asitti argitan keessaa cinaan as keessa jiranii ijoolleen hidhamanii turanii ba'anii jiranii mucattiin nurraa miidhamtee turtees amma asitti argee ture kalee miidhamtuus taara seentee turte baatee jirti kanaaf qeerroo rabbitu waliin jira himmoo hanna isiniin jedha jabaadhaa Oromoon bakka itti jabaadhaa kana jechuudha. Oke, qeerroo biyya keessaatiin dhaamsi yeroo ammaa deemaa jiru kana irratti maal dabarsitaame qeerroo biyya keessaatiin qeerroon biyya alaa akkam isin cinaa dhaabachaa jirra isin duubaan deebinuu isin waliin jirra jettaame. Qeerroo biyyaa waa hundaan isin waliin jirra waa hundaan humna qabnuun humna maallaqaatiin biyya garteenna gargaaruudhaanis uummata keenya gargaaruudhaanis qeerroo keenya yaalachuudhaafis qeerroo keenya waa hundaan bira jirra isin wajjin akkanatti waan isin taatan hunda isin wajjin taana yoo soo asufanii rasaasanii nutti roobsanii isin wajjin jirranu. Kanaaf waan inni biyya tanaa gugguuratee kadhatu nama isaatii kadhatee karaa embaasii kanaan kan uummata kana qunnamu jiru karaa dippiloomaasiitiin yoo nu karaa kan itti cufne mootummaan sun waan achi guuree meeshaa waraanaatiin itti daabboo waraana sanii bituun qabu waraanni biyyattii akkuma beeknu dhugaa dubbanne parsantii 95 olii warra quuqama biyyaatiif qabsa qawwee hidhateetii bitti Oromiyaa keessa jiru amma meeshaa baatee jiru baay'inaan garaadhaa fi kanaaf gaafa garaa isaa sanii waan itti nyaatu dhabe waan itti fayyadamu dhabe akka mootummaa kanatti garagaru shakkiin qabnu kanaaf gara inni mootummaa sun bokkeetti isaa itti waa argatu danda'u waa itti guuratee itti garanaa qocatee itti nu fixuu danda'u san gara hundaanuu cufuu qabna ammas karaa biraatiin itti dhufna embaasiin cufna cufamees jira biraas cufamaa jira gara biraatiin itti dhufna mootummaan gara tokkoonuu hin milkaa'u jechuudha kanaaf kiisii isaa yoo gogsinee warri isa waliin jirutu isa nyaata jechuudha kanaaf jabaadhaa qeerroon biyya keessaa waa hundaanuu isin bira jira dhugaa rabbi isiniin boonna akkuma gartee namni miidiyaarra jechaa jiru hireetu gargar nu baasee as jirra malee isin wajjin jirra dhugaa rabbii qaama kennatu as jira malee yaanni keenya isin bira jira isinuu nurra wayyaa haga tokko biyya keessa teettanii waan gootanitti isinuu nurra wayyaa nu boqannaa hin qabnu isin waliin halkanii guyyaa
yaaddawaa jirra isin wajjin waan dandeenyu as dalaguu jirra keessattuu kijiba isaan diyaaspooraan biyya alaa jiru akkana baargara nyaatee maali buna dhugaa maali jedha haasofsuun kijiba maaliif humna diyaaspooraan qabu qeerroo biyyaatiif diyaaspooraan biyya alaa oromoon biyyaatiif biyya alaa jirtu wal taatee dalaydee diina duraan kuffiste beeka jechuudha oromoon dur miidiyaan qabu miidiyaa kadhaabe oromoo biyya alaa jirtu diyaaspooraan OMN jechuudha sii galee waraana oromoo gargaarataa ture waa hundaan ibn innu akka biyya qabateen kadhaa biyya alaa dhufeen beeka amma innis kadhaa biyya alaa dirra deddeema kanaaf diyaaspooraan humna maallaqaatiin akka isin gargaaruun beeka akka nu asii akkuma yeroo hunda jechaa jirru yoo isin warri biyyaa qeerroon biyyaa mootara qabsooti isaan nu garuu warri diyaaspooraan biyya alaa jiru isiniif koola jechuudha wal malee hin deemne waliin deemna kana addaan gartee kijibaan waan inni godhu isaaf hin milkaa'uu waa hundaanuu waliin jirra qeerrooti waa hundaanuu waliin jirra haga hin gallan hundinuu hin goonalleedha kun shakkiin jiru akka mootummaa sun qabutti jechuudha kanaaf naa jiraadhaa isiniin jedha baay'ee shukrii kenna galatoomii obboleettii teena maqaa kee eenyu maaliif asii argamtee iddoo jiru okay no problem obboleessi kenna mee maqaa kee nu himi maalirra jirraa har'a maalirra jiru ibsime maalirra jirru akkuma beekamu gurri baasa mootummaa UK Oromoo guyyaa torbaffaa isaati kanaafiyyuu imbaasii kana akka argitu wanta poolisoota baay'ee nu eegee jidduu kanatti jechuudha wantoota hedduullee poolisootaaf ijoollee uumamuu yaalee jira kanaafiyyuu gaamsi yaadneen qabu kaayyoo baaniif galmaan ga'uu qabna sigalee of duuban deebinaa takka of duuban deebinee waan baaneef san boonee sigaleen ofitti boonnee wal jajjabeessinee waan dandeenyu gara dura adeemnudha qeerroo biyyaa jedhamoo dhaamsi qabu akka beenyaatu bargarii nyaatee maal osoo hin taane qorraa aduu maali osoo hin jenne sigalee yaadaanii fi yoo isin raftan rabna sigaleen yaada abbaa achii qabna obboleeyyan achii qabna oromoon martinuu obboleeyyan sa'aatii ammaa kanatti akka isaan jedhan osoo hin taane qorra keessa bullee sigalee mirga keessa mirga keenya yoo isin kabajamtan nu kabajamta kanaafiyyuu isin waliin jirraa jabaadhaa wal jajjabeessaa tokkummaa sigalee tokkummaa waan mararrayyuu waan fedhe haa jedhan amantaanillee waliin qoonne takkaa tokkummaa mootummaan kun uummata walitti oofu waan baay'ee jechuu danda'a tokkummaan oromoo takkaa addaan nu baaftee hin beektu tokkummaa jedhaa hedduu takka wal jajjabeessaa nulleen isin wajjin jira waan dandeenyu kanaafiyyuu yoo gaaf isin raftan nullee rafna jechuudha hedduu takka galatoomsaa bikiyyaa ashamaa daawwattoota waliin daawwattoota OMN guyyaa har'aa kan argamnu magaalaa London imbaasii Itoophiyaa fuulduratti imbaasii Itoophiyaa gurguramee jira haga ammaa turee jira imbaasii kana cufamee turuun isaa faayidaa guddaa uummata Oromootiif buusee jira Oromoon biyya UK keessa jiraatan guyyaa Hacaaluun du'e qabanii hanga har'aatti mormii isaanii gaggeessaa jiru kana isiniin jenna hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti waan nu waliin turtaniif galatoomaa isiniin jenna yaa amma mee waan keessa jirullee isin beeksif nama dallaa kanatu hedduu jira qeerroon jinaan keessa jiranii kun akkuma kan ala jiranii warra keessaatti isinii dabarsinaa warra keessaa hordofaa okay Ela kuno akkuma argaa jirtan ugurri qeerroo London gura imbaasii akkuma itti fufsiisee jira haaluma argaa jirtan kanaan jechuu zaku haaluma argaa jirtan kanaan haaluma argaa jirtan ugurri akkuma itti fufsiisee jira kuno asitti poolisoonni as dhaabatanii jiranii haaluma jirtan kanaan poolisoonni as dhaabatanii imbaasiin illee akkuma cufametti jira mee amma haala keessa jiru kana yaada tokko hin fuunaa poolisiin akkana dhaabatee jira mee sirraa jalqabaa mee gotas kan mee waa isaanii jalqabee ibsa mee amma ila kunoo maanguddoollee nu keessa jiranii mee ooltii har'aa imbaasiin kun guyyaa torbaaf har'a ugguramee jira injifannoo guddaadha kuni mee har'a ammoo warra as keessaa hafan kanaan bayaa jedhaa jiranii nu ammoo warra as keessaa hin baanu jedheetiniin didee hafee jira akkasuma humni dabalataa qeerroon wanta alaanu dhufu alatti hogganii jiranii mee haala oolmaatii fi injifannoon galmaa'e waan maal jettan yaaddu? Oolmaan addaa seenaa keessatti baay'ee nama gammachiisa.
كهاملين أدواج أبيتيني هاملين كيرو تينا تيجي قريت إن أمتك إن أولكأت إن أولك ويا سينا كبيس مالك ويا سينا كبيس جلي يودكات بوليسوني ورا موتوما يوكي نما إقبلما تأل ماكينة دقدما تأل تفاني قرّوك إرّت نندلا كنا باجد أنيهم بانو جدني أجوري جم لجوا كفلو سبركا جوجاني في أسكيس ستفاني أجا أمّا ترجتة وان إسام برباچي سنجفنو إسام برباچي سو قلينجاني كون وان باي نما جمّاچي سو وان نما بونسو أسرت مدة ماليو سنفكّاته قوتشي كوني إيروف قرّي هفاني منات تفاني فين هميلة أباني فين جد أنيلهن أنّتشيسا وروتا بيجارا جرا إمباسي جرا جرا بيجارا جرا كيس سجرانيلة أك أرجته إيرو يوك إتسوتشو تكانا يوسوتشي إتنجده جيرama وعي جيرama أرجته سونك أبيسا بيجسان إمباير سانكيس سبتين في الجنة أبدي كم كان أفوك إيرون بيجير تولى تبيوتا جرا جرا بيوتا بقى كيس سجير تولى حالك إيرو يوك إتسوتشو تكا كان لا تيتين إذا فكرنا قرأتين حالك أنا أكسوتشو تيتين موتوما كان تمدتين جد فاج أرجته أجيش أنا ما كان الرأى بتوفي هذا هيد أمتوني أوجنوني في إن منا هيد أتي بياني في هذا أرجته وران أرومي أكيد سباي وتي حالك أنا تمدنيتين أبصو أمة أرومك أو فنيتين جد أن إنسان ونيجن جام براتين أموتو سبب لمون إثيوبيا كيس جراني سجلي جانيتك سبب في عند كيس كم براتين سبب لمون إثيوبيا كيس جراني كليس اللي أرجته كليس أرجته أمة أورومو هتوجاتين أجلساتين مئاتين تورة رأس اتباع أنجوف الأتيتيني أت أمة أورومو اللي أمة جنكوتمو تبرألك أكولايتا كأكسيداما بتاجرة كنافو سبب لمون إثيوبيا كيس جرتن مرينو نفانا هريراتيني سرنا نفتنيا كن كنما تقو في الله هنطل كنما كمو تقوان تأه سرنا أرجتي أباء الرئوان تأه سرنا أباء الرئي كنا أكا والغرغار وفر راكوف ببنو واميك سنيقونا جدا كرامسا كنفا أيه غلطوما كنو أسكيسا مي إسان لي جراني ياد إفسدتو duraan dursee maqaan keessa eenyuunni eessaa uftanii itti aansu anammoo guyyaa irraa wajjin guyyaa torbaffaadha uggurri kun guyyaa torba ugguramee jira imbaasiin kun injifannoo guddaadha kuni mee yaada qabdan uggura guyyaa torbaa kanaa wajjin wal qabatee akkasuma dhaamsa qabdan dursee maqaan koo Hangaatu Baalchaa jedhama Landanuma kana jiraadhaani waa'ee uggura kanaa yoo ilaalle hedduu nama boonsaawwanne namatti horaa dargaggoon asitti baatanii gaafa dura jalqaba torban kanarraa haga har'aa namni odoon nufiin walitti dhufee as taa'ee jara kana mudduuni dhiibbaa guddaallee jara kanarraan gaa gochaan godhame dargaggeessi qeerroo biyya keessaa qeerroon alaa immoo qeerroo biyya keessaatiif humna ta'ee sagalee ta'ee kuni aamilee guddaa isaanii ta'a nutis immoo aye nutisi akka hawwaniitti akka abbootiitti qeerroo keenya biyya ambaa kana jiran dugda duuba jirra waliin as jirra jechuudha. Kuni bakka maratti waan inni dhaammadhu ejjennoon kun qabsoon kun biyya alaa bakka imbaasiin Itoophiyaa jiru hundatti itti fufuu qaba. Iddoon addunyaa guutuu irratti nama lamas haa ta'u sadis haa ta'u nama afuris ta'a bakka jirtanitti waan kana agarsiisaa ejjennoo keessa qabsoo kana agarsiisaa kan biraa waan hin dhaammadhu Oromoo ammallee wal faana kaane ka'i jedhaniin keessumattuu warra biyyaati. Diinni biyya sana bulchaa ture koloneeffataan biyya sana geggeessaa ture hundisaa wal fakkaata. Kunis Oromoo tokkoon ajjeesu kutaa kutaan gargar qoodee kutaa tokkotti itti muddaa kutaa tokkotti laaffisaa waanni kun immoo akka waan nuti gamtaa hin qabneetti akka waan Oromoon tokko hin ta'initti agarsiisaa jira waan ta'eef Oromoo iddoo jirtu ka'i
hinkane wal faana kai oromo yo wal faana kai namalle ba'an kun nurran bu'u ba'a kana ofirraa buusuun dandeenyu bara yartuun nutti dabarteetuma teessoo qofa maqaa namaa fi nama qofatu irratti jijjiirama teessoon sana sirni sana sirna kanaan ofirraa hundeen buqqisuu dandeenyu yoo oromoon tokko ta'e yoo wal qabate yoo waliin ka'edha. Kanaaf oromoo ka'a wal faana kaanuu jabaadhaa jedhaaniini kunoo har'a buluuf asirraa boru sitti fufnaa aga gaafa Ayyee galatooma mee ati sarara as jirtaa akkuma beekamu imbaasiin kun guyyaa torbaaf uggura qeerroo fi qarree dura jala jira har'a ammoo humna dabalataa nutti amanii asii baay'aa nuun ja'aa jiranii nu ammoo hin baanu jennee diduutti jirra akkasuma qeerroo teenya ta'ala jirtullee ol seensuu dhogganii jiranii mee haala as jiruu fi dhaamsi ati uummata Oromoo addunyaa jiraniif qabdullee gabaabsiitii. Ayyee duraan dursee qeerroo teenya guyyaa jalqabaa qeerroo teenya guyyaa jalqabaa wanta kana karoorsitee dursa as dhufteef galata galchuu barbaada. Maaliifi bu'aan amma galmeessin hanga guyyaa torban har'aa jiru kana kan hundeesseetiin as ga'e nama 20 nama 5 caalu kanaaf dursa jaraaf galata guddaa galchuu barbaada. Itti aansee haalli amma naannoo kanatti jiru baay'ee nama boonsa. Wanta asitti dalagame kana naannoo biraatti biyyoota Awurooppaa biraa keessattis addunyaa kana guutuu keessatti fakkeenya kanaaf fudhataniitiin yoo deeman mootummaa kana hundeedhaan kuffisuu hin dandeenye. Wanni nu mootummaa kana ittiin kuffisuu dandeenyu tokko diinagdeedhaan mootummaa kana kuffisuudhaaf diinagdee isaa ajjeesuu qabna. Diinagdee isaa ajjeesuu jechuun mootummaa biyya keenyaa galiin isaa, bajanni isaa, humni isaa harki caalu gargaarsa biyya irraa argatuudha. Hatta hojjetaa mootummaa isa keessa jiru birriin inni kafalu kanarraa kaka'e. Kanaaf uggura yeroo ammaa biyyaa keessaa fi biyya alaarraa godhamaa jiru kanaan haga mindaa kafaluu dadhabuutti deemaa jira. Kana jechuun humna isaa ajjeesaa jira jechuudha. Itti aanee adeemsa amma itti deemu kun itti fufa. Maaliifi uummanni kunillee har'a poolisiin asitti dhuftee shira warri imbaasii kun nutti xaxanii mootummaan biyyaa nutti xaxeen poolisii nutti jijjiiraa tura. Maaliifi nu sodaachisuudhaaf nu qeerroon poolisii baratee miti poolisii biyya keenyaa akka cadhisaniitiin karaarraa qabaniitiin humna waraanaatu harka qullaa waliin falmaa jira. Onnee quuqama saba ofiitiif qabu miidhama isaa itti dhaga'amurraa ka'eetiin. Kana waan ta'eef nu ammallee taanaan qabsoo itti jalqabne kana itti fufna. Kanu asii itti qabsoof nu qofa osoo hin ta'in ka biyya jiruuf humna ta'a kun. Warra biyya jiruuf ammoo kan dhaamuu barbaadu gabaabsuudhaaf nuti Oromoon haga har'aatti kan cabaa jirru akkuma obboleettiin teenya jettu ufii wal cabsaa jira. Ufii wal cabsina jechuun kanu keessaa garaadhaaf bitamu jira. Saniin ala nu gurmuu tokko hin taanu afaan taana yeroo qabsoofnullee yeroodhaan addaan wal qoonnee qabsoof. Kana jechuudhaaf jalqaba gaafa komaandi poostiidhaan Wallaggaa fi Gujiidhaan osoo kutaan Oromiyaa kunniin hundi isaa waliin baheetiin walirratti tumsee har'a akkanatti baasanii yeroo ammaa kanatti Arsii fi Harargeen fixantu. Kanaafuu uummanni Oromoo qeerroo qofaa miti qarreen Oromoo qeerroon Oromoo manguddoon Oromoo haga ijoolleedhaan bahutti bahaniitiin falmachuu qaban. Akkasii waan ta'in bilisummaa hin arginu. Maaliifi bara hundaa akkanumatti namni keenya dhumaa deema. Duraan nama guddaa ajjeesan amma ijoollee ajjeesuutti taran. Dubartii ajjeesaa jiran. Kana waan ta'eef hundi keenya tokko taanee afaan tokko taanee wal cimsineetiin adeemu jedha. Inni biraa warri ala jiru biyya alaa jiru baqa jiru kun haga dandeenyeen asii hiriira baaneetii wannoo jechuu qofa osoo hin ta'in haga dandeenyuun uummata biyya keenyatti miidhamu kanaaf gargaarsa akka goonuuf humna wayii ijaarreetiin haala saniin deemuu qabnaa jechuu barbaada. Galatoomaa. Yaada qaba aartaa mee yaada qabdu gabaabsiitii ibsii. Ani qeerroo London baay'ee ajaa'ibsiifadha. Ijoollee sabboonummaan guuttattee, ijoollee ciccimtuu, ijoollee jajjabduu, ijoollee fakkeenya ijoollee naannoo biraa jiraniif taatu. Qeerroon teenya tapha naannoo biraa jirtu baay'eetu jira. Kaatee tokko taatee yaadan tokko taatee qaamanatti fagaattullee jajjabinnaan nuti qeerroo biyyaatiif qeerroon biyyaa nuufi wal taanee jajjabaannee haa kaanu nuti waliif haa dhaabbannu isiniin jedhe ijoollee keenya bakka mara jirtu nuti waliif sagalee. Okay, galatoomii mee as birattillee qarreen takka hin jirtii guyyaa torba as jirtii kunoo akkanatti aduu rooba osoo hin jeeni atillee mee yaada kee gabaabsiitii
waan har'a ooltii har'aatii fi yaada kee gaafsibsa. Ooltii har'aa akkuma beekamu baasee asii gurreetiin oollee garuu isaan dhufanii toonu jeequudhaaf gaafa jedhani ariineetiin isaaniin baasne amma immoo poolisoonni gar lamatti addaan nu hiranii yoo addaan nu hiran iyyuu ijoolleen kaan ala keessa teessee galaatii irra hin jiranii nullee warri keessa jirru ba'aatii irra hin jirru isaan nu baasus yoo barbaadan nu barbaadaatii irra hin jirru ammas immoo asuma keessa teenyeetiin asuma keessa bullaa asuma keessa boolla boolleetii wanti addaan nu kutomtuu hin jiru waan isaan nu godhan gubbaa irratti kanarra immoo warri as jirru haa jabaan nuun jedha kanaan ala immoo warroonni biyyoota garaagaraa keessa jirtan awuroopaas ta'e ameerikaa kanaadaas ta'e awustiraaliyaa warroonni biyya garaagaraa diyaaspooraan jirtan hundumtiyyuu uggura wal fakkaatu haa keenyu haa goonuun jedha kanaan ala immoo qeerroo warra biyyaatiif dhaamsina ni qabu nu isin bukkee jirraa isin ofii keessaniif matarayeessii fuuldura dhaabbattaniitiin falmattu nu garuu asitti isa kana jechuun nuyi fomaa jechuun yoo miti waan isin gochaatirra jirtaniin yoo kan keenya kana wal madaallu nuyi finni kun homaayyuu ta'ee iyyuu nutti hin mul'atu kanaaf iyyuu isin bukkee jirraa isin illee jajjabaadhaa isin hin jenna. Ayyee galatoomii obboleessi kennaa kunillee asitti yaada kennachuu barbaadee mee yaada gaafsibsa. yaada lama qaba. Innis ijoollee London qeerroo UK keessa jirtan baay'ee hin galateeffanna. Karoorri irra sirree baay'ee namatti tola. Baay'ee qabsaa'aa jirra. Kanaafuu ilmaan Oromoo bakka jirtanii afaan qofa osoo hin taane waadaadhaan kaayyoo baaneef osoo hin irraanfanne galmaan gahuu qabna. Baay'ee miidhamaa jirra waan ta'eef kanaafuu waan baaneef ilmaan biyyaa baay'ee sutaa jiran waan ta'eef baay'ee nu yaachisaa dirriiba qabnu baay'ee miidhamaa jirra qabsoo keenya itti fufaa jirra asii imbaasiillee cufsiisnee guyyaa torbaffaa keessa jirra kanaafiyyuu qabsoon keenya itti fufaa dhaabachuu qabu namni kamiyyuu harka wal qabatee afaan tokkoon wal jabeessuu qaba kanuma jechuu barbaada. Itaan Sudaan aktivistii kenna gammachiisa sanatti argamtee jirta. Nu jidduutti argamuu keetiif ulfaadhu siin jecha. Mee gabaabsitii guyyaa har'aa oolmaan guyyaa har'aa akkam fakkaataa qeerroon maal akka goote fa'aa osoo nu ibsitee kabajaan isin gaafan. Guyyaan har'aa guyyaa injifannooti guyyaa numartuu itti gammannee injifannoo kenna jechuudha. Itti galmeessineedha. Alaabaa sirna nafxeenyaa kana gaggeessaa jiru kan uummanni keenya jalatti dhumaa jiru kan uummanni keenya irratti mana hidhaa jiru kanatti isa buusneetiin alaabaa qabsoo Oromoo asii nu beetti fannifannee jirra kun injifannoo tokko kama isaanii ammoo guyyaa torba qeerroo fi qarreen hawaasni UK London as jiru qorra rooba aduu osoo hin jeen jechuudha. Asitti guyyaa torbaaf imbaasii kana ugguree harkaa qaba. Imbaasii kana jechuun imbaasiin akka waan xiqqootti ilaaluun galee imbaasii jechuun biyya beekee imbaasii kana akka fayyadamu lammii Itoophiyaa qofaa miti. Lammii biyya alaa fayyadama. Warra imbaasii fayyadamu barbaadu as dhufaa. Warra biyya san deemuu barbaadu turistii deemuu as dhufaa. Dinagdee inni asirraa qabu kun dinagdee isaa mootummaa sirriibbaan galu dinagdee isaa lamsheessinee jira jechuudha. Akkuma qeerroon biyya karaa cuftee sochii adda addaa uggurte kanatti nuti asii imbaasii kana imbaasii biyya waan taateef imbaasii kana uggurre jennee guyyaa torbaaf as jirra ittillee milkoofnee jirra ittillee milkaa'aa jirra jechuudha. Gama gaaniin har'a humnaan nu baasuu yaalanii jiranii asii poolisa humna addaa dabalataniitiin asii nu baasuu yaalanii jiru. Humna addaa dabalatanii asii baasuu yaalanii jiran garuu hin milkoofne qeerroo teenya ta'ala oftellee alatti ugguranii akkuma argaa jirtan sanitti qeerroo teenya akkuma argaa jirtan sanitti ala ofte alatti nurraa hambisanii nu injifataa jirra. Kanaaf nu jabaadha Oromoon Neezerlaand waamicha keenya geessanii har'a imbaasii duratti waan baafataniif galatooma Oromoon Neezerlaand qofa osoo hin ta'in Oromoon addunyaa guutuu jirtu qabbaayaatii imbaasii ugguraa jedha. Itaan Sudaan gaafii si gaafachuu barbaadu gaafii lammaffaan qeerroon biyya biraa jirtu qeerroon keessattuu Awurooppaa, Jarmanii, Noorwee, Hoolaandii, Awustiraaliyaa bakka maraa jiran guutuu addunyaa. Qeerroo London irraa maal baratuu qaban jettee adda because wanni ati teettee si dhufu hin jiru sababa saniif mee jaraa maal dhaamta dhaamsa akkamii dhaamtaaf? Dhaamsi ani qeerroo biyyoota ta'e ammayyaamte kan addunyaa guutuu jiran kanarraa dhaamsi hangatu waan tokko yoo ofii kenna dhiibnee ta'e malee kadhaadhaan argataa hin jiru. Sigalee hiriira bayaa jirraa biyya kanatti hiriira eega baanee booda wanni abbaa kanaan hunjee hin jiru hiriira 6-7 baanee jirra namni abbaa kanaan hunjee. Gaafa garuu imbaasii kana uggurree qabnu mootummaan biyya kanaallee nu dhagaya mootummaan biyya keenyaallee jaalatee sun ta'in giddiitti dhagaya jechuudha. Kanaaf qeerroon biyya biraa jirtan hiriira qofa osoo hin ta'in dhiibaatii imbaasii ugguraa wassan dhageettii argataa ba'ee mataaniitiin jechuun karaa osoo hin ta'in dhiibdee qeerroon
garuu haala kamiin naamusaan wanti amma poolisoonni kun nurraa dinqisiifataa jiru wanti guyyaa kaleelee dogongorree dhiifama nu godhaa jedhanii ijoollee nu jalaa hidhamte baasaniif disipiliinii keenya arganiiti guyyaa torbaaf nu as teenee jirra hooma takka waan tokko hin goone as teeneeti uggura qofaa nama kastamarii as dhufu tajaajila dhoogginee hin jiru cufaa jedhanii nuyi miti poolisii hundi eebbisaa ture nama of jechuu tajaajilamuuf kanaaf naamusaan bayaatii hin baasiidhaan ugguraan dhaamsa kenna. Ittaan suudhaan qeerroo biyyaatiif dhaamsa kadhuma qeerroo biyyaatiif dhaamsa. Qeerroo biyyaa dhaamsi asii qabu akka mootummaan biyya sanii mootummaan naftanyaa jedhu san hawaasni Oromoo biyya alaa jiran bargara nyaatanii soofaarra taa'anii kajaan san sooba laal waan isin nu ajajjan gatuudhaaf nu qophiidha qeerroon biyyaa nu ajaja aarsaa kafaluudhaaf qeerroon biyya alaa immoo qophii jira akkuma argaa jirtan guyyaa torbaaf ala kana rafaa turre har'allee roobaa ture kaleellee roobaa ture sigalee aduu qorra osoo hin jehin ummanni keenya ummata biyyaatiif aarsaa inni kafalu kana qofa kabraatii miti sigalee aarsaa inni kafalu gama diinagdeetiin ummata keenya biyyaa gargaaruu sagalee ta'uufii fi waan akkanaa kana aarsaa kafalee jara cinaa dhaabbachuudha. Kanaaf qeerroo biyyaa qabsoo amma jalqabde kana finiisii hudhii qabi. Nuti biyya alaati sochii isaa waan maraa huunee qabnee jirra. Wal hubannee waan isin ajajjan hojiirra oolchuuf qophiidha. Qeerroo qarree hawaasni Oromiyaa biyya san jiru haga waraanni Oromiyaa keessaa bahutti haga du'aatiin abbootii fi haawwotii kennaa irraa dhaabbatutti haga hooggantoonni siyaasaa Oromoo hundi kan siyaasaadhaaf hidhame guutuun mana hidhaatti banitti mootummaa kana haga achi kaasnutti qabsoo kana finiinsaa waan hundaan isin cinaa jirra nullee qeerroon biyya alaa jiru sochii keenya jalqabnee waan hundaa fixaa jira isin achi itti muddaa nus asitti muddina jira galatoon dhaamsa maalii dhaamachuu barbaada? Dhaamsi sagalee qeerroo biyya keessa jirtuu fi irra caalatti jechuudha. Because qeerroon biyya keessa jirtu rasaasa mootummaa gabroonfataa mootummaa naftanyaa kana dura dhaabatanii lubbuu jaraa kennu jiranii jechuudha. Oromummaa isaaniitiif kennu jiranii jechuudha amantii jaraatiif osoo hin taane. Nullee immoo ilmaan Oromoo qaqqaalii jiru baqattummaa keessa biyya ammaa keessa jirru rooba aduu jechuu hin qabnu. Because ilmaan Oromoo biyya keessa jiran afaan rasaasa dura dhaabatu jiranii jechuudha. So qeerroo biyyaa jajjabaadhaa umrii nu dheeradhaa kan isin jechuudha. Galatoon. Okay. Isaan tu onnoo qabanii beeksisa qabanii waamicha jechuu shamarran biyya UK keessa jiran bormalee iftaan hiriira guddaa akka qabdan quba qabna mee waamicha kana shamarran Oromoo UK keessa jamara gurra jaraa gahee jiramoo waamicha gootanii turtan argannee jiran nulee argee jirra mee haalli qophii hiriira guddicha shamarran hin qophaa'u kun iftaan qophaa'u kun haalli qophii isaa maal jettan? Akkuma beekamu UK'n biyya guddoodha. Biyya guddoodha bakki itti hiriira kana goonu London. Beeksisa waliin geenyeerra karaa hawaasa bakka hundaayyuu ittiin waliin ga'anneerra aga dandeenyutti dhaamsi keenya akka amma waan nuti dhaammachuu qabnu feenu abbootii warra hawwan keenya warra ijoollee xixiqqoo qaban guyyaa kana of nuuf wareega. Guyyaan kuni guyyaa mata dureen hiriira kana waamicha armee Oromiyaa jedha. Waamicha achi haati ilmoo ishiirraa imimmaan lolaaftu ilmoo wajjin galaafatamtu garaatti baattee du'aa jirtu waamicha ishiin achi gadooddu sagalee hin qabdu sagalee ishii ta'uudhaafidha qopheessine hiriira kana waamicha armee Oromiyaati. Waamicha kanarratti qeerroon waliin hiriira waamicha dubartoota waamee hiriirran dubartootaati garuu qeerroon gargaarsaaf qarreen hiriira kanarraa qooda fudhatu abbootii warra guyyaa kana haadha sabbaas ta'aati dubartiin tokko doonofne nuu ergaa jenna dhaamsi keenya birmachuudha kun birmannaadha qabsoodha guyyaa kana Londoniin waliin geenye ooluu qabna bakki irraa kaanu waajjira BBC irraa kaana achitti sa'aatii 11 wal geenye haga 12 achi turra sana booda immoo Westministeritti finna aga sa'aatii 14 isa sa'aatii booda hiriirarra oolla jechuudha guyyaa sana ka'a iddoo jirtanii ka'a kan biraa hawwan Oromoo biyya keessa jirtullee ka'irra finiti ilmoo kee awwaalteen taayin ilmoo kee awwaaltee galteen taayin
bayin dhagaa darbadhu bayiti kanuma namma dhagalatooma ayyee galatoomiyaa amma sagantaa keenya kara alaatti warra alaatti dabarsinaa shukri artistii keenya kabajamaa fi yaatama shukri teemhim ala kana warni jiru amma roobni dhufee jira